Nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Guyyaa har'aa dubbii ijoo sadii qabannee isiniif dhiyeessina. Nu waliin ta'a. Itoophiyaa naannoo Somaaleetti godina Afdeeraa aanaa Elkeree jedhamutti shororkeessitoonni Alshabaab naannoo sana socho'aa turaniif hoogganaa kan ture Sheeh Mohammed Hussein ajjeefameera. Deebii gaaffii naannoo ta'uu karaa nagaan argachuuf socho'uu irraa dhimmicha gara jeequmsaa fi hokkoraatti fudhachuuf qaamolee socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsame. Miseensi Shanee Biqilaa Faaxaa jedhamu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Lammii Kuraatti to'annoo jala oolfame. Itoophiyaa naannoo Somaaleetti godina Afdeer aanaa Elkeree jedhamutti shororkeessitoonni Alshabaab naannoo sana socho'aa turaniif hoogganaa kan ture Sheeh Mohammed Hussein ajjeefameera. Gareen shororkeessaa Alshabaab Itoophiyaa keessatti jeequmsa shororkeessummaa gaggeessuuf namoota lammummaa Itoophiyaa kan qaban Itoophiyaadhaa gara naannoo Somaaleetti filee fudhachuun bakkeewwan gareen kun to'atanitti bakkeewwan leenjiin itti kennamanitti leenjii kennuun gara Itoophiyaatti akka ergu yeroo adda addaa odeeffannoowwan argaman ni ibsu. Kana waliin kan wal qabatee gareen kun Itoophiyaa keessatti naannoo Somaaleetti godina Afdeeraa aanaa Elkeree jedhamutti hidhattoota ijaaree akka socho'aa jiru odeeffannoo argameen ji'a caamsaa bara 2014 irraa kaasee iddoowwan ibsaman kanatti opereeshinii itti fufinsaan godhameen gocha jeequmsa shororkeessummaaf hidhattoota bobbaasee fi meeshaa gareen kun qabatee dhufe mara to'annoo jala ooluun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee opereeshinii osoo walirraan citiin godhameen bakkeewwan ibsaman kanatti hoogganaa isaanii ta'ee kan ajajaa fi ijaaraa ture Sheeh Mohammed Hussein Usmaan to'annoo jala ooluu diduu isaa fi dabalataan lakkoofsaan 60 ol kan ta'an hidhattoota garee sanaa qabaachuun kan socho'aa turan ta'uu ni beekama. Ta'us namni kun naannoo Somaalee godina Afdeeraa aanaa Elkeree naannoo Tulluu Gandabulaa jedhamutti osoo hidhattoota isaa waliin sochii gochaa jiru adoolessa 7 bara 2014 karaa poolisii naannoo Somaalee opereeshinii godhameen ajjeefamuu isaa maddeen odeeffannoo amanamaa ta'an odeeffannoo isaa suuraan deeggaruun adda baasanii mirkaneessanii jiru. Deebii gaaffii naannoo ta'uu karaa nagaan argachuuf socho'uu irra dhimmicha gara jeequmsaa fi hokkoraatti fudhachuuf qaamolee socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsame. Gaaffiin naannoo ta'uu karaa nagaan furmaata argachuu osoo danda'uu dhimmicha madda jeequmsaa fi hokkoraa taasisuuf qaamolee yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu humni walootikaa fi nageenya biyyaalessaa beeksise. Humnichi ibsa miidiyaaleef ergeen mootummaan gaaffii naannoo ta'uu yeroo adda addaatti naannoo sablammootaa fi uummattoota kibbaa ka'uuf akkaataa heera mootummaa biyyaatiin deebii laachuuf hojjechaa jiraachuu himeera. Haa ta'uutii qaamoleen tokko tokko gaaffii seeraa dahoo godhachuun jeequmsaa fi hokkora uumuuf qophaa'aa jiraachuu hordoffii taasifamaa jiruun bira ga'amuu isaan tarkaanfii barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu ibseera. Mootummaan naannoo uummattoota kibbaa godinaalee jalatti argaman bifa haaraan gurmeessuuf sochii taasisaa jiraachuu ibsichi eereera. Godinni Geediyoos bifa haaraan kanneen caaseffaman keessaa tokko yoo ta'u hirmaannaa uummataan mirkaneessuuf sadanni qophaa'uun jiraattota godinichaa waliin mariin gaggeeffamaa jira. Yaa ta'uutii gaaffiin naannoo ta'uu furmaata yoo hin arganne gaafficha humnaan ni raawwachiifna jechuun qaamoleen gurmaa'anii socho'aa jiran jiraachuu ragaa qabatamaan jiraachuu humni waloo kun mirkaneesseera. Qaamoleen gurmaa'an kunneen karoora diigumsa isaanii galmaan ga'uuf fuula miidiyaa hawaasaa sobaa banuun odeeffannoo sobaa fi kalaqaa tamsaasuun hawaasa burjaajessuuf yaalaa akka jiran ibsichi eereera. Qaamolee kaayyoo badiif gurmaa'an kanneen adda baasuun hordoffii taasisaa jiraachuu ibsuun ergama badii kanarraa akka of qusatan hubachiiseera. Namoota dhuunfaa fi gareen gurmaa'uun socho'aa jiran kanneen irratti tarkaanfii seeraa kan fudhatu ta'uu humni waloo kun hubachiiseera. Qaamoleen dhoksaan gurmaa'an kunneen karoora badiisaa milkeessuuf miidiyaalee hawaasummaa sobaa banuun odeeffannoo wal dhahaa tamsaasaa jiraachuu kan eere humni waloo kun hawaasni odeeffannoo sobaan jajjaa jiraachuu ibseera. Qaamolee kanneen namoonni dhuunfaa gurmeessanii fi gareewwan kunniin mana manatti deemuun kakaasii uumaa jiraachuu bira ga'uuf ibseera. Humni waloo kunis gocha kana keessatti namoota dhuunfaa fi gareewwan gurmaa'anii socho'an caasaatti kan adda baasuun hordoffii taasisaa jiraachuu himuun ergama badiisaa kanarraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Kanneen seera darban irrattis tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu hubachiiseera. Hawaasni godinichaa irra jireessi gocha qaamolee sochicha taasisaa jiranii sirrii akka hin taane amanuun qaamolee nageenyaa fi tikaaf eeruu kennuun ergamni hokkoraa fi jeequmsa akka fashalaa'uuf gumaacha taasisaa jiraachuu ibsa baaseen himeera. Fuulduratti hawaasni gochaalee badiisaa akkanarraa of qusachuun haalota shakkisiisoo wayita argu qaamolee mootummaaf eeruu kennuun nageenya naannawaa mirkaneessuuf gahee gama isaanii akka bahatan humni waloo tikaa fi nageenya federaalaa gaafate. Guyyaa kaleessaa miseensi Shanee Biqilaa Faaxaa jedhamu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Lammii Kuraatti to'annoo seeraa jala oolfame. Miseensi garee shororkeessaa kun maqaa adda addaa 10 waraqaa eenyummaatiin moggaafachuun balaa shororkeessummaatiif yeroo qophaa'etti kan to'atamedha. Yeroo ammaa kana nageenya hawaasaa mirkaneessuuf jecha hunduu tumsa barbaachisuun naannoo isaa eeggachuu fuula haaraa gaafa argu eessaa maal hojjetta jedhee gaafachuun dirqama lammummaa isaa haa ba'atuun waamicha keenya. Hordoftoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee guyyaa har'aaf odeeffannoo qabannee dhiyaannee asuma irratti golobaa murtii gaarii qabaadhaa jechaa odeeffannoo wayitaawaa ta'e argachuuf yeroo mara laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.